Akkam jirtu maatiiwwan qubee akkaadamii kun qubee akkaadamii irratti kan isiniif dhiyaatu barumsa herreegaa kutaa 11ffaati. Viidiyoo keenya darbe irratti yuunitii tokkoffaa relations and functions kan jedhu walitti ilaaluu jalqabnee ture. Viidiyoo kana irratti kan nuti walitti ilaallu paartii sadaffaa irra kan jiru functions kan jedhudha jechuudha. Function keessaatii immoo doomenii fi reenjii function akkamitti akka barbaadu akkasuma immoo vertical line test jechuun maal jechuu akka ta'e akkasuma immoo exercise 1.7 dhaa fi 1.8 ni ilaalla jechuudha. Inni kan biraan garaagarummaan functionii fi relationii gidduu jiru maalidha? What is the difference between functions and the relations kan jedhudha jechuudha. Egaa akka yaadaatti kan isinii kaasu viidiyoon keenya jaallattanii isinitti tolaa jira yoo ta'e jechuudha. Subscribe gochuudhaatiin nu deeggaraa like godhaa. Yoo like gootan malee namoota biraa gahuu hin dandeenyedhaaf jechuudha. Akkasuma immoo koomentii irratti yaadaa fi qeeqa qabdan nu barreessaa isiniin jedha. Wanta fooyyessuu qabnu akkasuma immoo wanta itti dabalamuu qabu yoo jiraate jechuudha fi jabina keenya illee nu barreessa. Jalqabnu barumsa keenya guyyaa har'a. Functionii tuttuun seeniin jalqaba irratti activity 1.5 keessatti wanta jiru xiqqoo ishee ilaallu. What is the difference do you observe between relation R1 and R2 in given figure this one jedha. Asirratti relationii lama nuu kennameera. Tokko relation 1dha, tokko immoo relationii lammaffaa jechuudha. So what is the difference between these two relations? Garaagarummaa maalidha kan nuti asirratti arginu jechaadha. Laala asirratti negative 1 tokkotti firoomeera. Kan biraan 1 saditti firoomeera. 1 kun ammas deebi'ee afuritti firoomeera. Relationii isaa jalqaba irratti jechuudha. Sadaffaarratti sadii kun immoo tokkotti firoomeera. Asirratti tokko kun jechuudha doomenii isaa keessaati. Inni kun akkuma isin beektanii kun doomeniidha. Kun immoo maalidha? Reenjiidha. So doomenii isaa keessaatii tokko kun jechuudha reenjii lamattidha kan inni firoome jechuudha asirratti. Isa kanarratti immoo ilaala kun negatiiva 2 tokkotti firoomeera. Kun tokkodha saditti firoomeera. Kun immoo lamadha saditti firoomeera. Kun immoo sadidha negatiiva tokkotti firoomeera. Asirratti immoo ilaala doomenii isaa keessaatii kan reenjii lamatti firoomee hin jiru. Hundi isaaniiyyuu doomeniin tokkoon jechaadha. Reenjii tokko qofaattidha kan isaan firooman jechuudha. Garuu asirratti immoo ilaala reenjiin isaa immoo reenjiin tokko immoo jechuudha. Fakkeenyaaf lakkoofsa sadii kuni doomenii isaa keessatti lakkoofsa lamatti firoomeera. So garaagarummaan isaan qaban egaa asirratti isa kanaa jechuudha. So asirratti doomeniin tokkoon jechuudha. Isa kanarratti jechuudha doomenii tokkoon jechuudha. Reenjii mataa isaa danda'e qaba jechuudha. Asirratti garuu doomeniin tokko reenjii lama qabaateera jechuudha. So garaagarummaan isaanii isa kana. Asirratti egaa sababii kanaatiif tokko rileeshiniidha tokko immoo fankshiniidha jechuudha. Lamaan isaaniiyyuu asirratti rileeshiniidha. Inni kuni rileeshinii qofadha. Sababiin isaa maalidha? Termiin inni kuni yookaan immoo doomenii keessa kan jiru kun jechuudha. Reenjii garaagaraa lama waan qabuudhaatiif jechuudha. Inni tokko sadiidha, inni tokko immoo afur gatii ta'e jechuudha. This is not a function. Kuni maal miti? Functionii miti jechuudha. Inni kun garuu rileeshiniidhasi, functioniidhasi jechuudha. Sababii kanaatiif egaa amma functionii jechuun it is special type of relationiidha jechuudha. Relation hundi maal ta'uu hin danda'u jechuudha amma functionii ta'uu hin danda'u jechuudha. Sababiin isaa maalidha? Kun relationii ture garuu maal ta'an functionii hin taane waan ta'eef jechuudha. Mee bifa definitionii immoo ilaallu. Okay. Iddoo kanatti maal jedha? Functions jedha. Function jechuun a relation in which each object from the set of the first component. The set of what? The first components of the ordered pairs of the relation is related with exactly one object jedha asirratti jechuudha. From the set of the second component of the ordered pairs of the relation is called a function. Kana jechuun seetii yookaan immoo first component keessatti jechuudha. First component keessaati jechuudha. Yookaan immoo relation nu kenname sana keessatti first componentiin second component tokko qofaattidha kan inni firoomuu danda'u jechuudha. Second component tokko qofaatti jechuudha. Malee first component tokkoonsaa second component lamatti firooma yoo ta'e that is not a relation. Relation ta'uudhaatiif doomeniin tokko reenjii tokko qofa qabaachuun irra jiraata jechuudha. Reenjii tokko qofa qabaachuun irra jiraata jechuudha. Garuu asirratti reenjiin tokko doomenii garaagaraa lamatti yoo firoome rakkina hin qabu fankshini irratti jechuudha. Fankshini irratti rakkina hin qabu. Garuu maalidha? Akkuma kutaa 10tti ilaaltanis jechaadha. Doomeniin tokko reenjii tokko qofaattidha jechuudha kan inni firoomu. Bifa fakkeenyaatiin ilaallu iddoo kanatti. Asitti ilaala. Doomeniin isaa negatiiva tokko 0dha 2 3 4dha. Asirratti doomeniin irra deddeebi'ee hin jiru. Doomeniin irra deebi'ee reenjii keessatti dhufe hin jiru.
Sababii kanaatiif wanti kun it is a functionidha jechuudha. Function. Asirratti maal jedha determine if R is equal to this is a relation is a function yoo ta'e barbaadidha asirratti jechuudha. So asirratti egaa doomaniin tokko kan reenjii garaagaraa lamatti firoome waan hin jirreedhaatiif yes it is a function. Kuni maadha? Functionidha jechuudha. Inni kan biraan asirratti ilaala. Kuni fakkeenyaatiif iddoo kanatti kuni negative 3 kunis negative 3 dha. Doomanii garaagaraatti kan firoome. Kun 3 dha, kun 0 dha, kun immoo meeqadha? 2 dha. Inni kun rakkina hin qabu functionii keessatti jechuudha. Garuu kan nuti ilaallu maadha? First interiin hundi isaa maal ta'uu qaba? Garaagara ta'uun irra jiraata jechuudha. Walqixa dhatammoo taanaan fakkeenyaatiif otoo iddoo kanatti 4,6 otoo nuun jedhee ta'e jechuudha. Kan biraan as keessatti kan jiru wayi. Asitti 4 kun jira, asis jira miti 4. Dirqama 4 as jiraannaan reenjiin isaa sinnaa sana wal qixxaachuu danda'u tura jiraata. Kunis 5 ta'uu qaba, kunis 5 ta'uu qaba. Kan kaan achi innaa sana functionii ta'uu hin danda'u jechuudha. Fakkeenyaatiif example lakkoofsa lama irratti ilaallu. Determine if R is equal to this relation is a function jedha asirratti. Kuni asirratti ilaala 6 7 0 6 dha iddoo kanatti jechuudha. Amma galaala doomaniin tokko irra deddeebi'eera asittii fi asitti jechuudha. Amma ganna sana maal goona reenjii isaa dhaqnee check goona jechuudha. Reenjiin isaa dirqama maal ta'uu qaba? Wal qixxaachuu qaba. Reenjiin isaa wal qixa miti taanaan it is not a function. Kanaaf iyyuu asirratti 1 is different from what? 4. So it is not a function. Kuni maal miti jechuudha? Functionii miti jechuudha. Sababiin isaa maalifidha? Reenjiin tokko doomaniin tokko maal ta'eera? Second component lamatti firoomeera waan ta'eef. Kun 6 dha, kunis 6 dha. Garuu immoo y component isaanii maalidha? Garaagaree waan ta'eef jechuudha. Fakkeenyaatiif asirratti kana salphaadhumatti relationiin tokko functionidha jechuudha. Gargar baasuu barbaadanii x, y yoo ta'e asirratti inni kan biraan immoo asirratti jechuudha x, z yoo ta'e kun relationicha keessa yoo jiraate jechuudha. Relationicha keessa yoo jiraate relationiin kun functionii ta'uudhaatii fi asirratti kunis x dha, kunis x dha. Wal qixxaadha miti isaan. Asirratti dirqama functionii ta'uudhaatiif z is equals to y yoo ta'e yookaan y is equals to z yoo ta'e then it is a function. But if y is different from z yoo ta'e y is different from z yoo ta'e functionii ta'uu hin danda'u jechuudha inni kun. Inni kan biraan asirratti show that the relation r is equals to x, y such that y is equals to x is a function akka inni ta'e nutti agarsiisidha asirratti. Asirratti karaa nuti ittiin agarsiisnu karaa lama ta'uu danda'a. Tokko giraafii fayyadamnee check gochuu ni danda'ama. Inni kan biraa immoo maal gochuu dandeenya? Value x kana yoon lakkoofsa wayii galchee y lama argachuu danda'a kan jedhu tilmaamnaa jechuudha. Fakkeenyaaf asirratti value x lakkoofsa barbaanne yoo ta'u galchine jechuudha. Any real number for any real number x we get only one value of y. Asirratti value x kana lakkoofsa barbaanne yoo ta'u galchine jechuudha. Real numberii kamiyyuu jechuudha. Gatiin y tokko qofaadha yookaan immoo lakkoofsa adda wayiiti jechuudha. Fakkeenyaatiif tokko galchine if the value of x is equals to 1, y is equals to meeqa ta'a? 2 ta'a. As keessa 1 plus 1 2 ta'a jechuudha. Amma lama kan biraa argachuu hin dandeenyu jechuudha. Inni gatii x tokko galchine jechuudha. Inni kan biraa lakkoofsa x fakkeenyaatiif 3 galchine y qixxeetaa meeqa arganna? 4 arganna. Ammas y kana kan nuti gatii x kana 3 galchine as keessa jechuudha. Lakkoofsa biraa kan nuti argannu hin jiru 4 irraatiin kana jechuudha. So it is a function. Kun asirratti maadha? It is a functionidha jechuudha. Inni kan biraan example dhuma lakkoofsa 4 irra kan jiru kana maal ilaalla? Example lakkoofsa 4 irra kan jiru maal jedha? Let r is equals to x, y. X, y is an element of r yookaan immoo element of real number sababiin isaa maal iddoo kanatti kuni double line dha waan ta'eef jechuudha. And x square minus y square is equals to 0. Shows that r is not a function jedha asirratti jechuudha. R akka function taane akka nuti agarsiisnudha jechuudha kan inni barbaade. Asirratti egaa example dhaatiin fudhachuu dandeenya. Fakkeenyaatiif let x is equals to 1 haa ta'u gatiin x tokkodha jennee akkaanu gatii x jechuudha. Gatii x kana tokko galchinee kaane jechuudha. Value x garaagaraa lama arganna taanaanii this is not a function. Fakkeenyaatiif gaama gatii x tokko as keessaa galchinu tokko gaafa square goon 1 dha minus y square is equals to 0. So asirraati y dhaatiif gaafa furru 1 is equals to y square hin ta'u kun inni achi darbu jechuudha. So amma square root jalaa galchinu y is equals to square root of 1. Asirratti kun plus or minus ba'a sababiin isaa maalidha? Square root jala jira waan ta'eef is equals to plus or minus 1 ta'a jechuudha asirratti. Amma galaala gatii x tokko galchine gatii y immoo meeqa arganne? Negaativa tokkoo fi tokko arganne. So amma gaa relationiin keenya maal of keessatti qaba jechuudha. Seetiin isaa keessatti
karaan kun itti fufa sana booda 1 negative 1 qaba tokko. Inni kan biraan immoo maal qaba? 1 positive 1 immoo qabna jechuudha. Amma gaa kun riileeshinii keenya keessa jira yookaan immoo sabseetii riileeshinii keenyaati jechuudha. So asirratti galaala kun X'n kuni tokko ta'ee asitti negative tokkotti firoome. Amma immoo tokko ta'ee asitti immoo meeqatti firoome? Tokkotti firoome. So it is not a function. Not what? A function. Why? Because negative 1 is what? Different from 1. Sababii kana ta'eetiif jechuudha. Inni kan biraan exercise 1.7 irra kan jiru haala exercise 1.7 which one of the following are functions jedha. Functionii kan ta'e kamidhaadha asirratti jechuudha. Isa jalqabaa irratti ilaala. Okay. Isa jalqabaa irratti ilaala. Kun iddoon kuni 1,1, 2,3, 3,4, 5,5 jedha asirratti. Asirratti doomenii keenya keessaati kan irra deebi'ee hin jiru yookaan immoo first component irra deebi'ee hin jiru. Kana jechuun 1, 2, 3, 5 dha. Hundi isaanii garaagara. So it is what? A function. Kuni maalidha? Functionidha jechuudha inni kun. Inni kuni functionidha. Inni kun functionidha. Inni kun immoo ta'uu laalle jechuudha. Amma asirratti doomenii isa dhaqnee ilaalla. Doomenii jechuun first interii jechuudha. Kanaafis tokko, 4, 6 jechaadha. Amma asitti kan irra deddeebi'e meeqadha? Tokko kun irra deddeebi'eera. Amma gaa inni akka itti irra deddeebi'an maasaa ilaalla jechuudha. Value y ilaalla jechuudha. Asirratti value y meeqadha? 0 dha. Kun immoo meeqadha? 3 dha. So 0 is less than different from 3 dha jechuudha. So it is not a function. Kun immoo maal miti jechuudha? Functionii ta'uu hin danda'u jechuudha. Inni kan biraan notation yookaan immoo akka nootiitti kan nu kennu jechuudha. Iddoo kanatti functionii ta'uudhaatiif ammas dabalee jechuudha. If f is a function, f in function yoo ta'e from a to b yoo ta'e egaa asirratti kun maalanneera doomaniidha jenneerra kana dura jechuudha. Riileeshinii keessattis beektu kan. Inni kun immoo maala? Reenjii keenyadha. From a to b. Then we denote it by f such that a to b. F is a function from a to b. A irraati gara b ta'e jechuudha. Or f function f a from a to b and amma gaa asirratti maala doomanii of functioning kana jechuudha. Doomaniin functionii kana qixxeetaa maal faana wal qixxaachuu qaba? A faana wal qixxaachuu qaba jechuudha. Kana jechuun seetiin lama nuu kenname jechuudha. Seetiin lama nuu kenname fakkeenyaatiif seet n tokko asitti nuu kenname jechuudha. 1,2,3 nuu kenname jechuudha. Seet b immoo qixxeetaa 1,3 nuu kennameera jennu fakkeenyaatiif jechuudha. So asirratti egaa functionii ta'uudhaatii fi tokkoon inni kuni jechuudha. Asii tokko kuni irra deddeebi'ee firoomuu hin qabu onneera. Kan biraa immoo seet siinis immoo jira jennu iddoo kanatti jechuudha. 1,2,4 haa jennuti iddoo kanatti fakkeenyaatiif jechuudha. So asirratti from A to B nuun jedheera miti A to B. Asirratti A irraatii gara B'tti jira haa jennu functioniin tokko jechuudha. Inni kun egaa functioniin kun asirratti A irraatii gara B'tti fakkeenyaatiif tokko kun tokko faana walitti firoomeera haa jennu. Inni kan biraan immoo lama kun immoo 3 faana walitti firoomeera haa jennu bifa kanaatiin jechuudha. Bifa kanaatiin erga walitti firoomee booda asirratti kuni doomeniin keenya asirratti egaa malaala doomeniin functionii F kanaa jechuudha is equals to maalidha 1,2 dha. Doomeniin functionii kanaa jechuudha. Doomeniin functionii kana 1,2 dha. Gidduutti n immoo asirratti maala 1,2,3 dha. Kanaafiyyuu F'n kun maal ta'uu hin danda'u jechuudha. It is not a function ta'uu hin danda'u jechuudha. Functionii ta'uu hin danda'u jechuudha. Sababiin isaa maalifidha? Domain of F dhaa fi n kuni maal hin taane waliin qixxaanne waan ta'eef jechuudha. So F is not a function from what? A to B. Asirratti F kanatu functioniin ta'uu hin taane functionichi garuu maadha A to B irratti miti jechuudha. A to B irratti miti jechuudha. Inni kan biraan fakkeenyaatiif functionii A irraati gara B'tti jiru tokko jechuudha. Iddoo kanatti F yookaan immoo G haa jedhu kan ammoo jechuudha G. Function G. Kun immoo is equals to 1,1 waan tokko irraati gara tokkotti jechuudha. Inni kan biraan 2,3 inni kan biraan immoo asumatti immoo jechuudha 3,3 asirratti amma ilaala. Doomeniin functionii G kanaa jechuudha tokkodha, lamadha, sadidha. Amma inni eenyu faana wal qixxaateera? A faana wal qixxaateera. A faana wal qixxaateera. Inni kan biraan asirratti kan irra deddeebi'ee hin jiru. Doomeniin keenya wal fakkaatee reenjiin isaa immoo kan garaagara ta'e hin jiru jechuudha. Kun tokkodha, kun lamadha, kun sadidha. Kan irra deddeebi'ee waan hin jirreedhaatiif itis functioniidha jechuudha asirratti. Kun immoo maadha? Functioniidha jechuudha. Inni kan biraanii reenjiin functionii F jechuudha. Reenjiin functionii F jechuudha. It is a subset of B dha.
sabseetii isaa ta'uu danda'a. Kana jechuun keessaatii hafuu ni danda'a jechuudha. Fakkeenyaatiif from A to C otoo nuun jedhe jechuudha. Function G asuma irratti jechuudha. Achii kana ta'u C dhaatiin bakka buusne fakkeenyaatiif from A to C. Function G kuni asirratti ilaala. A keessaati wanti hafee hin jiru. Garuu C keessaati meeqa hafeera? 4 kun hafeera. 4 kun hafeera. 4 kun hafeedhaatii fi function ta'uu dhiisuu hin danda'u jechuudha. Function ta'uu danda'a rakkina hin qabu. Maaliif iddoo kanatti reenjiin isaa maal? It is a subset of B dha malee dirqama B faana wal qixxaachuu hin qabu. Garuu doomaniin isaa maal? Dirqama A faana wal qixxaachuu qaba jechuudha asirratti. Inni kan biraani if x, y is an element of F yoo ta'e then we write y is equals to f of x jennee barreessuun ni danda'ama jechuudha. And the rate as f of x jennee dubbifna jechuudha. F of x jennee dubbisna. Kuni x, y ni an element of f yoo ta'e kan elementii functionichaa yoo ta'e jechuudha. Then akkamitti barreessuu dandeenya? Y is equals to f of x dha jechuudha asirratti. Waan hubattan wayinatti fakkaata. Inni kan biraani the vertical line test dha. Vertical line test dha. Inni kuni konseptii gaariidha. Function dha moo function miti kan jedhu bifa equationitiin kan nuu kenname tokko specially gargar baasuudhaatiif jechuudha. Vertical line test jechuun a set of points in the coordinate plane represents a function yookaan immoo walitti dhufeenyi yookaan immoo tunni pointootaa jechuudha. Coordinate plane irratti kan agarsiifaman suni functionii kan isaan agarsiisan yookaan immoo functioniidha kan isaan jedhaman jechuudha. If and only if no two points of the given set are on the same vertical line. Kana jechuun vertical line in tokko seetii pointii sanaa jechuudha. Si'a lama tuqee hin darbu yoo ta'e then those sets of points are what? Function jechuun ni dandeenya jechuudha. Fakkeenya example kana tolaallee fakkeenyaaf use the vertical line test to determine which of the following relation is a function. Fakkamtu function akka ta'e akkamtu agarsiisnu jechuudha. Akkuma gaamma jennee relation tokko function ta'uudhaatii fi vertical line testing tokko si'a tokko qofaa tuqee darbaa jenna. Si'a tokko qofaa jechuudha. Garuu amma kana fakkeenyaatiif vertical line sarara qaxxi jedhee wayituun asii gadi sararee jechuudha. Kana fuudhee akkasittiin toon sararee si'a lamaadha kan inni tuqee darbu. Ilaala asitti tuqeera asittis tuqeera jechuudha. Jajallachuun irra hin jiraatu garuu jajallisuun sun irra hin jiraatu. Kanaafiyyuu sarara dhaabbataa tokko sararraa jechuudha. Vertical line tokko sararraa vertical line jechuun si'a lama tuqeera yoo ta'e that is not a function. Kuni relationidha malee maal miti function ta'uu hin danda'u jechuudha. This is not function. Kuni maal miti function miti jechuudha. Inni kan biraan iddoo kanatti immoo ilaala. Kana vertical line kamiyyuu too sararree jechuudha. Asii gadi ilaala kun akka kanaatti ilaala. Asii gadi too sararree lafa kamittiyyuu jechuudha. Al takkaa tuqa malee si'a lama tuquu hin danda'u. Kun jechuudha iddoo kanatti malee iddoo biraatti tuqeera hin tuqne iddoo kana sararri vertical line tokko jechuudha. Vertical line tokko jechuudha. Kanaafiyyuu tis a functionidha jechuudha naa kana akkas ta'u. Function jenneen bukkee darbuun ni danda'ama jechuudha. Inni kan biraan iddoo kanatti determine if the following relations are functions or not jedha iddoo kanatti. Functionidha moo function miti kan jedhu gargar baasnaa jechuudha. Asirratti relation one in nu kenname. Relation one in kuni x, y such that x, y is an element of real number and y is equals to 3x plus 1 dha asirratti jechuudha. Kanaafiyyuu immoo value x lakkoofsa real number kamiyyuu too galchine jechuudha. Lakkoofsa real number kamiyyuu too galchine bakka inni tunitti value y garaagaraa argannu hin jiraatu. Kana jechuun kana loon jedhu value x tokko galchine yookaan immoo lakkoofsa wayii galchine jechuudha. Lakkoofsa murtaa'e tokko galchine sana booda immoo value y garaagaraa argannu hin jiraatu. Isa kana irratti jechuudha. Salphaadhumatti immoo relationiin bifa kanaa qabu. Relationiin bifa y is equals to mx plus b bifa kanaatiin kan jiru yoo ta'e yookaan immoo linear relation yoo ta'e jechuudha. Bifa kanaa kan qabu yeroo hundaayyuu maadha? Functionidha. Functionidha. Yeroo hundaayyuu jechuudha. Kuni maal jedhama? Linear functionidha. Linear function. Yeroo hundaayyuu jechuudha. Bifa kanaa qaba taanaan salphaadhumatti maal jechuu dandeessu? Functionidha jechuu ni dandeessu jechuudha. Inni kan biraan immoo iddoo kanatti immoo ilaala. Birra kan jiru kun jechuudha. R2 is equals to x, y. X, y is an element of real number and x square plus y square is equals to 9 jedha. Asirratti x ni doomeniidha yeroo kamiyyuu taanaan y immoo yeroo kamiyyuu taanaan maadha? Rangeidha. Kun olaa sitti nutti meera waan ta'eef x, y. Inni kun maadha? Doomenii keenyadha yookaan immoo the first interidha. Kun immoo maadha? The second interidha. Kanaafiyyuu x kuni
X'n kana tokko na galchinu jechuudha gatii value garaa garaa argachuu nurra hin jiraatu jechuudha. Fakkeenyaatiif egaa asirratti amma value X kana let's say let birra kan jiru kana irratti jechuudha. Gaafa hojjennu let X is equals to square root of 8 jennee haa fudhannu. Square root of 8 dha jennee sana booda y haa barbaannu asirratti. Square root of 8 the whole square plus y square is equals to maala 9. Square root of 8 the whole square jechuun maal ta'an 8 plus y square is equals to 9. Kana y square is equals to 9 minus 1 into 9 minus 8 into theta malta 1 ita. So y is equals to plus or minus square root of 1 ita jechuudha asirratti. Sababiin isaa maal square ta'e kan tokko nu kennu plus or minus isaati. Kun immoo theta meeqa ta'a negative 1 plus or minus 1 ita jechuudha. Plus or minus 1 plus or minus 1 ita jechuudha. So asirratti gaafa ilaala value x root 8 fudhanneetu value y immoo meeqa arganne lama arganne tokko negative tokko immoo tokko arganne jechuudha. Kana jechuun egaa root 8 kuni tokkicha negative tokkotti firooma tokkicha immoo itti firooma 1 itti firooma jechuudha. So kun egaa relation keessa jira jechuudha. Root 8, negative 1 and root 8, 1 kun jechuudha. Asirratti egaa root 8 kuniif root 8 kuni wal qixa. Isaan kun lama wal qixa taanan yookaan immoo first component isa wal qixa taanan the second component isa dirqama wal qixaachuu qaba. Garuu asirratti maala negative 1 is different from what? 1. So it is not a function. Kun maal miti? Function miti jechuudha. Function miti jechuudha. Yoo barbaanne immoo maal goonii ilaaluu dandeenya? Graafii isaanii kaasnee graafii isaanii edda kan booda vertical line testing si'a tokko tuqamu si'a lama tuqa kan jedhu laallaa jechuudha. Si'a lama ta'ee si'a sadii si'a afuris tuqnan function ta'uu hin danda'u. Si'a tokko qofa tuquutu irra jiraata jechuudha vertical line curve sana jechuudha. Yookaan immoo the set of points function ta'uudhaati jechuudha. Fakkeenyaaf asirratti ilaala. Which one of the following graph represents graph of a function jedha. Graafii isa kamtu graph of function agarsiisaadha asirratti kan nuti gaafatamne jechuudha. Fakkeenyaaf asirratti ilaala. Kana vertical line test tokko tokko kana tasii gadi sararee jechuudha laala. Si'a meeqa tuqee tokkicha asitti tuqeera tokkicha immoo asitti tuqeera. So it is not a function. Sababiin isaa maal one vertical line touches the set of points two times. Si'a lama gadi tuqee it is not a function dha jechuudha. Inni kan biraan kan immoo laala iddoo kanatti jechuudha. Vertical line kamiyyuu otoo sararee jechuudha. Vertical line kamiyyuu otoo sararee asirratti jechuudha laala akka kanaatti tasii gadi jechuudha. Iddoo barbaanetti otoo sararee. Kuni maadha si'a tokko qofaadha kan inni tuqee darbu jechuudha. Si'a tokko qofa. So it is a function. Kuni maadha function isa kanadha jechuudha. Function isa kanadha jechuudha. Inni kun maal miti function miti not function. Not a function inni olii jechuudha. Kana fakkaata viidiyoo itti aanu irratti immoo types of functions kan jedhu walitti ilaalla. Type of function isaan keessaati immoo power functions kan jedhu walitti ilaalla jechuudha. Power function kan jedhu walitti ilaalla. Agasittuu galatooma subscribe share gochuudhaatiin nu deeggaraa isin jedha galatooma nagaatti.